raadiyoonii Dirree Shaggar. Raadiyoonii Dirree Shaggar. Raadiyoonii Dirree Shaggar. Raadiyoonii Dirree Shaggar. Raadiyooniin Dirree Shaggar torbaan guutuu guyyoodhaan galgalatti sa'aatii tokkorraa eegalee hamma sa'aatii tokkoof walakkaatti dambalii gabaabaa meetir baandii 19 kiiloo heerzii 15,415 irratti qophii dabarsuu hamma jalqaba. Raadiyoonii Dirree Shaggar. Ashamaa akka mooltan dhaggeeffattoota keenya kabajamoo sadaasa 14 bara 2014 raadiyoonii Dirree Shaggar irraa oduu keenya kibxata galgalaa isin dhageechifna. Oduu kan isinitti mu'an Gurmeechaa Gammachuuti. Hongeen godina Baalee Bahaa mudatee xiyyeeffannaa dhabuudhaan namaa fi beelada akka miidhe jiraattonni himan. Godina Shawaa Lixaa aanaalee Jibaatii fi Noonnootti uummanni finxaaleeyyii Amaaraatiin qeerraa buqqa'ee rakkoo hamaaf saaxilamee jiraachuun dhagahame. Humni walta'iinsa waraana bilisummaa Oromoo fi humnoota Tigraay Shawaa Roobit qabachuu beeksisan. Kanneen jedhan ijoowwan oduu keenyaa irraati. Amma oduu tokko tokkoon. Godina Baalee Bahaatti hongee sababa hanqina roobatti mudatee xiyyeeffannaa barbaachisu dhabuu isaatiin hubaatii isaanirraan gahe himachuun jiraattonni qaamolee mootummaa bilxiginnaa komatan. Jiraatan godina Baalee tokko raadiyoonii Dirree Shaggaritti akka himanitti uummanni aanaalee naannawa gammoojjitti argamu hedduun sababa hongeetiin akka malee miidhameera. Yeroo ammaa kana hongeen kun aanota akka Raayituu, Daawwee Qachaan, Sawweenaa, Gurraa Dhaamulee dabalatee aanota akka Daawwee Sadar, aanota gammoojjii naannoo Somaaleetiin wal gaangeessanii fi naannoo gammoojjii uummanni aanota kanneen keessa jiraatu. Kan duras haalli jireenya isaanii raashinaan mootummaan qopheessuu fi seersineetiidhaan kan ijoo gargaraatu gargaaree kan isaan jiraatanidha. Durumaa hanqina roobaa guddatu jira naannichatti. Hawaasni naannawa gammoojjii kanneen keessa jiraatu durumaanuu gargaarsa mootummaa fi dhaabbilee garaagaraa irraa argataniin deeggaramaa turuu ibsuun waraana dabalatee rakkoolee adda addaa biyyattii keessatti uumamaniin deeggarsi irraa cituu isaatiin namas ta'ee beeladoonni hanqina nyaataa fi bishaaniitiif saaxilamuu himan. Sababoota garaagaraatiinis gargaarsi mootummaan godhaafii jiru tokko hin jiru irraa dhaabatee jira. Sababa waraanaatiin wal qabatee sababoota tokko tokkoon deeggarsi dhaabachuu kun miidhaa darandee jira. Hongeen yeroo ammaa kana beeladoota dabalatee namni hedduun miidhamaa jira. Aanota shanan kana keessatti beeladoota hanga 9,000 olii kan gahanitti kan tilmaamu gabaabatu mul'isutti. Jiraatan kun akka ibsanitti hongee kanaan irra caalatti kan miidhame uummata bara 2017 fi bara 2018 naannoo Sumaalee irraa buqqaanii aanaalee gammoojjii jireenya fintolle keessa mootummaan qubsiise ta'uu maddi kun ibsanii hordoffii fi gargaarsa barbaachisu dhabuudhaan rakkoo nyaataa fi bishaan dhabuuf saaxilamanii kanneen lubbuun darbanillee akka jiran dubbatan. Mootummaan kan dursu uummata keenya kan buqqa'e 2018 uummata gammoojjii Baalee 134 ol ta'e lakkoofsa nagaa gamtamaatiin jiru jechaadha. Aanota shanirraa uummata keenya buqqa'ee ture. Bu'aa tokkoon goone uummata keenya bakka deebisee qubsiisnee uummanni keenya rakkoo bishaanii, rakkoo nyaataa, rakkoo hedduutti saaxilamee daa'imman hedduun du'uu isaanii ragaa ni qabna nagaa guutuu jechaadha. Sochiin deeggarsaa karaa garaagaraatiin biyya keessaa fi alatti lubbuu namaa fi beeladoota du'arraa baraaruudhaaf godhamaa jiru kan isaan jajjabeessu ta'uu kan eeran jiraatan godinichaa deeggarsichi akka cimuu fi kan argame satattamaan uummata bira akka ga'uuf dhaameera. Gara kallattii garaagaraatiin deeggarsi walitti qabamaa jiru kun cimeetiifuu qabaa. Uummanni Oromoo ammatti waan inni gochuun qabu bifa kanaan deeggarsa santamaa uummata kanaaf akka qaqqabu deeggarsa beeksisuudha. Hawaasni miidiyaa hawaasummaa fi garaagaraan deemaa jiru kanarratti hirmaatee cimsee deeggaruu qaba. Wabii Waaqotu gabaase. Godina Shawaa Lixaa aanaalee Jibaatii fi Noonnootti gareen finxaaleeyyii Amaaraa lola uummata Oromoo irratti bananiin hawaasni qe'ee fi qabeenya isaaniirraa buqqa'ee rakkoo hamaaf saaxilamee jiraachuun ibsame. Jiraatan aanaa Jibaat bilbilaan dubbifne tokko raadiyoonii Dirree Shaggaritti akka himetti uummanni aanaalee lamaan keessaa garee finxaaleeyyii Amaaraan buqqifame rakkoo hammaataaf saaxilamanii rakkachaa akka jiran dubbata. Aanaaleen kun lamaan keessa jiran yoo ilaalle aanaa Jibaat irraa yookaan rakkoowwan finxaaleeyyii Amaaraa kun uummata nagaa uummata Oromoo irratti taasisanii wal qabatee rakkoo gurguddaa uumaa akka turan taasaa turre miidiyaanis hawaasnis beekamaadha waan ta'eef kun ammarra dhaabanii garuu yoo ilaalle har'atti qaamni uummanni rakkoon kun irra gahee keessaaf qabeenya isaarraa buqqa'e hagammatti qaamni mootummaa tokkollee kan bira hin geenyee fi uummanni dararaadhuma sanaan kan boodaatti rakkachaa
Rakkoo uummata mudate kanaaf qaamni mootummaa birmate tokkollee akka hin jirre ibsuun ofii isaaniifuu magaalaa keessaa gara baadiyyaatti bahuu sodaatanii akka jiran hima. Aanaa Jibaa magaalaa shanan qofa biiroo fi of eeguu qofarraan kanarra gara baadiyyaatti gadi bahee uummata baadiyyaa kana keessatti dararamaa jiruuf kan jiran keenya gammaatti ta'uu isaati. Sochiin isaan amma ammaatti uumaa jiraniin yoo wal buqqeeffamne ilaalle humni kun humna qindaa'ee fi bifa jijjiirratudha. Aanaa Jibaa kana keessaa bahanii humna kana qindeeffatanii aanaa naannootti amma immoo deebi'anii baay'inaan rakkoo uumaa kan jiran. Aanaa Jibaa keessatti egaa magaalaa guddattuu magaalaa Gajjaa jedhamutti abbaa warraa 500 hanga 1000 ta'anitti boqqa'ee kan naannoo sana qubatee jiru. Walakkaan isaaniis illee kanneen fira magaalaa irraa qaban naannoo magaalaa irratti kan galanii jiran ta'uu isaati jechaadha. Lolichi yeroodhaaf aanaa Jibaat keessaa waan dhaabbate fakkaatus aanaa naannoo gandoota akka Mattuu Silmii fi Mattuu Sillaasee keessatti bifa jijjiirrachuun itti fufee akka jiru ibsuun rakkinicha tasgabbeessuuf mootummaa waraana isaa garasitti bobbaasee akka jiru eereera. Rakkinichi bifuma jijjiirratee akkuma aanaa Jibaa jiru kana keessatti humnoonni kun naannoo kibbaatii illee wal qabatee achi keessa naannoo Daargee kan jedhamu Tollaayii kan jedhamu Mazooraarraa wal qindeessanii gara Mattuu kanatti deebi'anii gama mootummaanis humna raayyaa ittisa biyyaa galchee isaanis illee ajajamuu didanii walitti bukaasanii jiru. Maal shiraaf illee haa ta'u hin beekamu wantichi ol darbee naannoo shummuutiinis wanti hojjetamaa jiru baay'ee waan nama gaddisiisu. Uummanni naannoo sana ammallee magaalaa Mattuu keessa jiru magaalaa Shambatee jedhamuu fi magaalaa Shilkaambaa aanaa naannootiin magaalaa guddittiidha. Achi keessatti qubatee kan jiru ta'uu isaati. Gareen kun deeggarsa mootummaa biyya bulchuun ijaaramanii meeshaalee waraanaa gurguddaa waan qabaniif yeroo ammaa to'annaa mootummaatii ol ta'anii sadarkaa raayyaa ittisa biyyaa fi poolisii humna addaa Oromiyaa waraanurra akka ga'an maddi kun ibseera. Akkaataatti nama kaleessatti uummata buqqeessaa uummatatti ajjeesaa qabeenya isaa saamaa jiran raayyaa ittisa biyyaa galchee meeshaa foorsii Oromiyaa kana galchee jarriin kana gara siyaatti to'annoo hordofii jalatti oolchuudhaaf yoo deemullee jarri kun humna isaanii tolu meeshaalee gurguddaa bireen diiskaa kanneen kana fakkaatan qabatanii mootummaatti illee kan akka barbaade sana rukutee baasuu kan hin dandeenye ta'uu isaati. Finxaaleeyyii Amaaraa bobaasaa jalatti dhoksee ammaan kana aanaalee kanneen keessatti uummata Oromoo ajjeesaa fi qeerraa buqqisaa kan jiru hawaasni Amaaraa kun bara hongee fi beelli biyyattii rukutee ture waggoottan darban keessatti lubbuu isaa nyaata dhabdee qarree du'aarra turte baraaruuf hawaasa achitti akka baqatu qubsiifamee fi uummanni Oromoo naannichaas kan qaburraa hiree fi jiraachisaa ture ta'uun beekameera. Kan gabaase Wabii Waaqoti. Humni walta'iinsaa waraana bilisummaa Oromoo fi humnoota Tigraay lola waraana mootummaa Abiy Ahmed waliin taasisaa jiraniin kaaba biyyattiitti bakkeewwan hedduu to'annoo jala oolchaa kan jiran yoo ta'u, Sadaasa 12 bara 2014 humnoota mootummaa guutummaatti keessaa baasuun magaalaawwan Shawaa Roobitii fi Molaalee qabachuu beeksisaniiru. Waraana lafootiin injifatamaa kan jiru waraanni Bilxiginnaa bakkeewwan lolli itti gaggeeffamaa jiru dhiisee uummata nagaa qilleensarraa haleelaa jiraachuu kan himu dubbi himaan humnoota Tigraay Getaachoo Raddaa erga humni walta'iinsaa kun Shawaa Roobitii fi Molaalee qabatee booda waraanni Bilxiginnaa magaalaa Maqalee xiyyaaraan qilleensarraa haleeluu dubbateera. Humni walta'iinsaa kunneen gaafiif deebii miidiyaalee waliin taasisaniin injifannoo boonsaa galmeessaa jiraachuu beeksisuun ajajni yoo kennameef guyyoota 5 hin caalle keessatti Finfinnee seenuu humna gahaa akka qaban dubbataniiru. Wayita odeessi kun qindaa'aa turetti humni walta'iinsaa kun magaalaa Dabra Siinaa marsee jiraachuu odeessaaleen garaagaraa mirkaneessaniiru. Humni walta'iinsa waraana bilisummaa Oromoo fi humnoota Tigraay akka malee jabaachaa dhufuusaarraan kan ka'e waraanni Abiy Ahmed lakkoofsa hedduun booji'amuun gara Dasee fi Maqaleetti guramaa akka jiru suursagaleewwan miidiyaalee hawaasummaa irratti qoodamaa turan irraa hubachuun danda'ameera. Liiban Jaarsotu qindeesse. Turkiin lammiilee ishii Itoophiyaa gadhiisanii akka ba'an akeekkachiifte. Lola waggaa tokkoof kaaba Itoophiyaatti mootummaa Abiy Ahmed fi humnoota Tigraay gidduutti gaggeeffamaa ture irratti waraana mootummaatiif diroonii dhiyeessuun gaagaama lubbuu namoota nagaa hammeessaa kan turte Turkiin rakkoo nageenyaa hammaataa Itoophiyaa keessatti babal'achaa dhufe wal qabatee lammiileen Turkii Itoophiyaa keessa jiran biyyattii gadhiisanii akka ba'an karaa imbaasii ishee Finfinnee jiruun akeekkachiiftee jirti. Lammiileen Turkii Itoophiyaa keessa jiran daandii qilleensaa amma hojiirra jiru fayyadamuun biyyattii gadhiisanii akka ba'aniif imbaasichi karaa toora tiwiitarii isaa akeekkachiisullee rakkoon nageenyaa biyyattii keessa akka jiru himuudhaan alatti dhimmicha wal qabatee wanti bal'inaan ibse akka hin jirre hubachuun danda'ameera. Waraanni kaaba Itoophiyaatti waggaa tokkoof gaggeeffamaa jiru guutummaa biyyattiitti babal'achuu hordofee yaaddoo rakkoo nageenyaatiin dhaabbileen miti mootummaa fi indastiriiwwan garaagaraa hojii dhaabuu maddiitti biyyoonni adda addaa lammiileen isaanii hatattamaan Itoophiyaa gadhiisanii akka ba'an ajajaa kan turan yoo ta'u, Ameerikaa, Biriitaaniyaa, Jarman, Saawud Arabiyaa, Kooriyaa Kibbaa, Raashiyaa fi kanneen biraas lammiileen isaanii biyyattii gadhiisanii akka ba'aniif akeekkachiisa kennaa turaniiru.
Liiban Jaarsotu qindeesse. Muummichi ministeeraa Suudaan Abdallaa Hamdook gara aangoo isaaniitti deebi'an. Baatii onkoloolessaa keessa humna waraanaa Suudaaniin aangoorraa kan fonqolfaman ministeerri muummee Suudaan Abdallaa Hamdook hoogganaa waraana biyyattii Jeneraal Abdul Fattah al-Burhaan waliin waliigaltee aangoo qooddachuu mallatteessuun gara aangootti deebi'uun isaanii Suudaan Tiriibiyuun gabaaseera. Waliigaltee kanaanis kaabineen Abdallaa Hamdook duraanii hanga filannootti kan itti fufu ta'ullee mootummichi dhiibbaa waraanaa jalatti aangoo hangamii akka qabaatu wanti ifa ta'e hin jiru kan jedhu gabaasni Suudaan Tiriibiyuun. Abdallaa Hamdook wayita Aljaziiratti dubbatanitti waliigalteen ajajaa humna waraanaa biyyattii Jeneraal Abdul Fattah al-Burhaan waliin taasisanis dhiiga lammiilee Suudaan dhangala'aa jiruu fi hokkora biyyattii keessatti godhamaa jiru dhaabsisuuf akka ta'e ibsan. Humni waraanaa Suudaan Jeneraal Abdul Fattah al-Burhaaniin durfamu mootummaa siiviilii irratti fonqolcha raawwachuu isaatiin biyyattiin dhiibbaa biyya keessaa fi alaa muddamtee turteerti. Kanumaanis walqabatee baankiin addunyaa gargaarsa biyyattiif taasisaa ture adda yoo kutu Gamtaan Afrikaa Suudaan miseensummaarraa haquusaa maddiitti biyyoonni lixaa ammoo gama siyaasaa fi dippiloomaasiin dhiibbaa olaanaa taasisaa turuun isaanii ni yaadatama. Liiban Jaarsotu qindeesse. Egaa dhaggeeffattoota keenya kabajamoo oduun ammaaf raadiyoonii Dirree Shaggarirraa qabanne kanuma qophii keenyaaf waliin turtii gaarii. Isin maal jettu? Qophiin yookiin sagantaan isin maal jettu kun dhimmoota garaagaraa uummata keenya yaaddessanii fi quuqan akkasumas kanneen bitaatti galanii fi toomina barbaadan irratti dhaggeeffattoonni waan ofii beekan, waan isaaniif dhugaa ta'e, waan irratti komii qabanii fi waan ifatti baasuu fedhan irratti yaada isaanii kan keessatti calaqqisiisanidha. Isin maal jettu? Hordoftoota sagantaa isin maal jettu nagaan keenya kabajaa bakka jirtanitti isin haa ga'u jechaa qophii keenya isin maal jettu har'aatiin kallattii yookiin fuulleffata qabsoo fi siyaasa Oromoo ilaalchisee yaada isin dhaggeeffattoota irraa qooddanne isin dhageessisuuf jirra. Qabsoo Oromoo finiinaa jiruun Oromoon garam deemutti jira, garam deemuu fedha. Fuulleffanni siyaasaa uummanni Oromoo itti xiyyeeffatee waliif ta'uu fi gabaa ormaa keessallee ittiin dhaabbatu maal ta'uus qaba. Oromoon ooyiruu siyaasaa kan saatan irratti oomisha gaarii argachuun akkuma irraa malu oomisha isaa gabaa ormaa irratti gurgurtaaf dhiyeessuun illee gatii bu'aa gaarii isaaf argamsiisu argachuu qaba. Dhaabbileen siyaasaa Oromoo akkamiin gidduu isaanitti oomisha isaanii waliin kunuunfatu akkasumas orma biratti immoo akkamiin oomisha isaanii waliin dhiyeeffatanii bu'aa gaarii argatu yookiin kisaaraa siyaasaa jalaa of baasu. Haala siyaasaa ammaan kana biyyattii Itoophiyaa keessa jiruun wal qabatee yaadni bu'uuraawwan fuulleffata egeree uummata Oromootiif irratti waliigalamu maali? Biyyattii jiguuf raafamaa jirtu kana keessatti mootummaan ce'umsaa yoo dhaabbate yookaan mariin biyyaalessaas kan gaggeeffamu yoo ta'e dhimmi belbeltuun uummanni Oromoo aduu irratti dhiyeeffatu maali? Gochaa duguuggaa sanyii saamicha qabeenyaa fi duula eenyummaa Oromoo balleessuuf godhamaa jiru dhimma hiree ofiin murteeffachuu gaaffii abbaa biyyummaa uummanni Oromoo dhimma magaalaa Finfinnee Dirree Dawaa fi daangaa Oromiyaa ilaalchisee gaafataa ture afaan Oromoo afaan biyyaalessaa gochuun wal qabatee jaarmiyaalee siyaasaa Oromoo fuulleffata waloo akkamii qabaachuu qabu? Egaa dhaggeeffattoota keenya dhimma fuulleffata waloo jaarmiyaaleen Oromoo qabaachuu qaban giddu galeessa godhannee qopheeffanne hanga xumuraatti akka nu caqastan isin affeerra. Qabsoo Oromoodhaa xumurarraan gahuudhaaf
humni murteessaa fi barbaachisaadha. Addunyaan tun nama humna qabu, nama tarsiimuu qabu, nama humna harkaa qabu dhageetti waan ta'eef. Egeree biyya tanaa keessatti akka barbaadanitti murteessuuf illeedha. Humniti barbaachisaadha. Hawaasa Oromootiif dhaamsa qabu nuti nama bulchaa taanee wal qabannee amma mootummaan bilchiginnaadhaa kun already kufee jira. Garuu mootummaa bilchiginnaadhaa qofa kuffisuu osoo hin taane waa kuffisuu osoo hin taane akkamitti egeree biyya teenyaa, egeree Oromoodhaa, egeree Oromiyaadhaa ijaarran marii jabduu fi wantoota hafan fakkeenyaaf Oromoon tanaa humna yeroo hin jiru beekumsa qabu beekumsaan hawaasni keenya maallaqa qabu mul'aqaan cinaa laalee qabsoo Oromoodhaa karaa kamiin ittiin ibsuu danda'a jedhee uf cinaa yoo laale karaan hedduu jira karaan qabsoo Oromoodhaa itti eeggaranii wanta barbaannu san ifatti beekuu danda'uu qabna. Ummata Oromoodhaa biyya tanarraa walaba bahee bilisummaa jechuun maal jechuudha gochuu danda'uu qabna. Yoo tokko taane yoo uf maddi mil'an yoo humna qabduun uf citoonni karaan qabsoo Oromoodhaa ittiin deeggaran hedduu hawwiin qofti galma qabsoo Oromoodhaa hin ceessu waan ta'eef hawwiirraa gara nama gochatti yoo tarkaanfanne waan barbaanne sana argachuu ni dandeenya ilaalchiisuun qaba. Uummanni Oromoo waamata isaa bakka tokkotti aadaa isaa tokkotti fidatee cimee wal dhageetti horatee situ kana paartii kanatu caalaa otoo hin taane dhimma sabaa sabummaa Oromummaa dursee hunduu bakka tokkotti dhufe dhimma kana akka Oromootti fuulduratti fidee wanta rakkina amma biyyattiin keessa jirtu kana uummata kaa'uuf haalduree Oromootis mijeessuuf dhaabbanni Oromiyaadhaa dhaabbanni ABO KFO walitti dhufee yaada qalbii tokkoon uummata isaa mariisisee uummata duuba eegsisee hayyoo tokkoon marii biyyoolessaa kan jedhamu kaafis dhiyaachuu qaba kanan jedhu yaadadha. Qaasaa gaafannaa kan jedhamu Oromoon bara bulchiinsa TPLF keessattis dararaa ajjeechaa hiikaa gadaroo hedduu arge isaan anuggaadhaan kana keessa gaafatu. Wanta akkasii wal gaafachuu yoo barbaachise duubattis deebinee impaayerri kun erga uumamte Oromoo ajjeesaa gidirsaa dararaatuma angoonaa as geesse Oromoon kana duubaa gaafachuu qaba. Isaanis yakkisuu kanneessaan raawwatame of course raawwatame irratti kun wanta haalamu miti. Isaanin sirna bulchiinsaa isaanii keessa uf jala heessanii dabaloota viidiyoo isaaniif beekamaa turte duuba hirsiisanii kan yakka beekamaa ture sun dookumantir ta'ee uummata jaamiyaan uummata Oromoo bakka bu'e kana qopheessuu qabaa hiyyeessanii irra goosheetu godhe. Ajjeechaan har'as Oromoo irraan dhaabbanne dura akkasuma waan ta'eef beektonni Oromoo kamamtuu sadarkaa kamumarraa kan jiru ga'ee isaa bahee kana fuulduratti fidee mariidhaa fi taasisuu qaba. Yeroo bulchiinsa chaartaraa san keessatti shira raawwatatu waggaa 27 uummata Oromoo ajjeesaa dararaa sabaaf lammii ajjeesaa dararaa sirna xantuu uumtee akka biyyattii bulchu taasise. Ammas ta'u mootummaa ce'umsaa kana keessatti adda durummaan sabaaf lammii kanan darmaa gochuu danda'an gaafiin taa'ee akka gaafii Oromootti. Gaafiin hundaatu walqixa dhageetti walqixa miilanarra kaa'amee laalamuu qaba. Dhiibbaa alaa caalaa dhiibbaa keessarratti osoo xiyyeeffanne gaarii dhiibbaa keessaa yeroo inni akkamitti deemnaa humni teenya kamii akkamitti garaagarummaa jirtu bulfannee wanta waliin ceesisuu qabnu ceesifnee wanta yeroo isaa hin eeggannetti yeroo kenninee wanta immoo tursiisuu qabnu tursiifnirratti gaafii uummanni Oromoodhaa maal gochuudha qaba. Mootummaan biyyaadhaa kun diina uummata Oromooti jara salaree hubatee diina kana immoo karaa kamiin kuffisaa wareegama kamiin kafaluu qaba jedhee hubachuudha qaba. Dhaabbileen siyaasa Oromooleen garaagarummaa jirtu maqsuudhaan ajandaa waloo ta'e hayyuu Oromoodhaa hirmaachisuudhaan warreen keessattuu dhaabbilee siyaasa Oromootiin ala jiran inpuutii roormaappiidhaa fudhachuudhaan wanta tokko irratti isaan tokko ta'an barreeffama lafa qabuudhaan dhaabota siyaasaa Oromootii fi hayyoota dhaaba siyaasa Oromoo lamaa gurguddaan ala jiruun roormaappiitti lafa kaa'amee irratti mari'atamee walii mallatteeffamee heera kana aangoo qabsiifnee lafa qabsiisuu danda'uu qabna. Erga kana goone boodan roormaappiin barbaachisaan Oromoo fi Itoophiyaanota hafan wajjin kan fi hawwii teenya milkeessuu danda'u wajjin baafamee lafa taa'amee walii wanti barreeffamaa irratti walii galamee sanadaan lafa kaa'amee irratti walii mallatteeffame borullee check and balance saniin godhama. Isaatu sana tahee itti fufa. Oromoon kanarraa
ana qofatu irraa fayyadamaa yaada jedhuun qabu. Garuu magaalaa keessaan dhiibamu wanta jedhu yaadni yaada kaasatti jiru. Dirree Dawaanis keenyaaf bulchiinsi magaalaa Dirree Dawaadha. Walakkaan ishee uummata Somaaliitiif teessoon qoodinsa wayii qaba. Kootaan bulti. Finfinneenis akkanuma. Bakka biraatii dhufee hundumtuu mirga abbaa biyyummaa naannoo isaa bulfatee walitti dhufee mootummaa federaalaa ijaarudha. Federaalizimiidha. Mootummaa magaalaa lamaan kana keessatti kan ta'aatii jiru kana miti. Finfinneen Oromoo jalatti Oromiyaa keessatti bulte sabab sallammeen keessa jiraachuu mala. Kootaadhaan kan bulchu mootummaa federaalaa of course lafa qabaachuun danda'u. Naannolee 9 yookiin ammarratti 10tu dhufee mootummaa federaalaa uume. Naannoleen kun walitti dhufanii mootummaa federaalaa innaa uuman mootummaan federaalaa lafan garuu teessuma giddugaleessa irratti hundaa'e Finfinneen teessuma godhachuu mala. Mootummaa ce'umsaa kara fuulduraatti hundaa'uun irratti dhimmi Finfinnee Oromoo dhimma Finfinneeti. Maaster pilaanii jijjiiramaa dhufe kana ta'uunsi motorri qabsoo Oromoo fuulduratti finfinnee maaster pilaanii kanaadha. Maaster pilaaniin lafti kiyya irraa fudhatanii eenyummaa kiyya irraa fudhatamii kan jedhu Oromoo wal ta'e. Gaafii isaa kana har'as hin deebiin kara fuulduraatti haala guutuu ta'een akka deebi'utti marii uummataa wajjin jaarmiyaa siyaasaa wajjin wal ta'een gaafiin kun guutummaatti deebi'uu qaba. Gaafii Oromoodhaa. Gaafii Oromoo maaliif beekamee ifatti irratti dalagamuu qaba. Gaafii Oromoo kallattii hedduudhaan laalamuu danda'a. Kallattii san keessaa haalli ifatti mul'atanii fi haalli ifatti mul'anneetu jira. Kan ifatti mul'atan maal fa'aadha yoo jenne tokko dhimma afaaniiti. Dhaabbanni siyaasaa roodmaappiin dhaabota siyaasaa haalli fi mootummaa ce'umsaa waliigaltee mootummaa ce'umsaa ta'uu qabu. An akka dhuunfaa keessatti tokko dhimma afaaniiti. Lama dhimma Finfinneeti. Dhimmi Finfinneedhaa. Dhimma dhaabni kamuu yooni dhimma afaanii fi dhimma Finfinneedhaa hin fudhanne taate ani barbaachisummaan waliin ta'uudhaa hangama keeyyaan akka nama tokkootti natti mul'atu kuni dhimma Finfinneeti. Wantoonni mul'atu jira mootummaan Itoophiyaadhaa kun erga ijaarame boodanna kan asitti wanni jee. Maali wantoonni mul'atu? Yooni ce'umsa sirriidhaatti uumamne taate ta'uu taate dhimma aadaatii fi seenaadhaa sirnaan wani jechuu danda'u qabna. Sirnaan yeroo kana yeroo hin jiru maali? Dhimma aadaa Itoophiyaa akkaataan jaaramna mootummaa Itoophiyaadhaa bu'uurarraa kan mana barumsatti baratamu histiriirratti dabalatee akkaataan ittiin seenaan Itoophiyaadhaa ittiin jaaramaa dhufee ammoo siifamu fi jijjiiramuu danda'uu qaba. Finfinneen Oromiyaa ta'uu qofa hin taane beenyaan waggaa 130 uummata Oromoodhaa Itoophiyaan uummata Oromoodhaa gama Finfinneetiin goote beenyaan kafalamuu danda'uu qaba. Beenyichis ifatti 1 2 3 jedhamee beekamtiin akkuma jiru ta'ee beenyichis 1 2 3 4 5 uummanni Oromoodhaa Itoophiyaa uummanni Itoophiyaadhaa Oromoo isin roorrifnee jirra. Beenyaan akkana isiniif malu isiniif kennamuu qaba jedhamee himamuu qaba irrattis hojjetamuu qaba. Gaafiin Oromoon qabu biyya isaa irratti mirga abbaa biyyummaa gonfachuu, aadaa fi seenaa isaa dagaagfachuu, biyya isaa irratti nama filateen, sirna isaatiin, duudhaa isaatiin buluu barbaada. Afaan nama biraan dhiibu, saba aadaa nama biraan miidhu, dhimma nama biraan miidhu. Gaafiin Oromoo kun hin deebi'u taanaan, andarmaa hin ta'a taanaan jaarmiyaan Oromoo marti akkaataa gaafii Oromoo itti deebi'u. Sirna ce'umsaa transitional government interim government uumamu kana keessatti kuniin hammatamu taanaan gaafii uummanni Oromoo akkaataa gaafii uummata Oromoo itti deebi'u fuulduratti deemuu qaba. Duubatti marii kana keessatti mariin kuni gaafii kana hin deebisu taanaan sirna dimookiraatisi fidu Oromoo faasis miti sabaaf sablammiifis hin ta'u eenyumaafuu hin ta'u sirna abbaa irratti uumamaa jechaadha. Gaafii Oromoo deebi'u qofa odoo hin taane gaafii Oromoo yeroo deebi'u gaafii sabaaf sablammoota biyya kanaadha hin deebi'a. Maaliif yoo jenne Oromoon gaafii ofii qofa ana qofatu fayyadama ana qofatu jiraatan jedhu gaafiin isaa gaafii saba biraatis waan ta'eef gaafiin kun keessatti mootummaa ce'umsaa keessatti hammatamu ta'ee hayyoleen keenya harmeen keenya wal ta'ee akkaataa gaafiin Oromoo deebi'uun fuulduratti deemuu qaba malee mootummaa ce'umsaa keessatti gaafiin kun handarmaa hin ta'ee hafataa maachunu barbaachisa miti. Akka impaayera biyya kanaatti naannoo 9tu jira. 9 kun akka impaayeraatti ilaalamuu qaban malee. Nalfa autonomiin qabu waan ta'eef mirga ofiin of bulchuun qabu waan ta'eef akka impaayeraatti ilaalamuu qaba. Impaayera naa jedhu impaayera oonariif jira. Impaayera oonariin suni karaa mootummaa federaalatti dhufee saamicha gaggeessuuf akka mijatutti kaa'e.
mootummaan federaalaa sirna federaalizimii lafa innaa qabsiisan federaalizimii jechaan sabaaf sablammiin adda addaa walitti dhufee mootummaa giddu galeessaa hundeessuuf naannoo 9 ammarratti 10 qabna. Kurnaa kuni ofiin of bulchee dhufee mootummaa federaalaa hundeessu. Mootummaan federaalaa innaa hundeessu mootummaan federaalaa teessoo qabaachuu danda'a. Teessoo qabaata. Giddu galeessa irratti teessoo qabaata. Bakka mijateef irratti giddu galeessas ta'uu dhiisuu mala garuu akkuma fedha isaatti mootummaan federaalaa sun dhimma irratti hundaa'uu mala. Hawaasa irratti hundaa'uu mala. Hawaasa irratti innaa hundaa'u waan Finfinnee irratti lafa Finfinnee naannaa sana jiru bulchaa jecha miti. Finfinneen bulchiinsa Oromiyaa jalatti buluu qabdi. Lafas qabeenya isheetis kan bulchu Oromiyaa ta'uu qaba. Garuu mootummaan federaalaa ajira adda addaatti banatee hojii naannolee ofii bulchu qindeessuuf taa'umsa godhate malee mootummaan federaalaa kun naannoo bulcha malee naannoo ofiin of bulchu san dhimma federaala irratti qajeelfama adda addaa caasaa adda addaa diriirfatee hoogganaa malee lafa abaachuun qabu. Akkuma seerattis akkuma sirna federaalizimiittis garuu kan dura kan ta'aa ture mootummaan federaalaa akka barbaadetti kan barbaade kaase kan barbaade kaa'ee naannoo irrattis federaala irrattis lafa akka barbaade lafa federaalaan bultu Finfinnee federaalaan bulti lafa federaalaan bultu kana bulaatii turte kana akka barbaadetti qabeenya ishee gurguraa ture riisoorsii ishee adda addaa saamaa ture kan naannoo irra jirullee akkuma sirni federaalizimii seera qabeessannaa uumame naannoon ofiin of bulcha of danda'eet self autonomii qabaateet ofiin of bulcha federaalatti dhufee mootummaa federaalaa hundeessaa mootummaan federaalaa sun akkuma sila jedhe san caasaa isaa diriirfatee naannolee bulcha malee lafa bulchus risoorsii bulchus qabaachuun. Dhaabbanni siyaasaa umuudhaa keessatti WBOn garaa bal'achuu danda'u. Garaa wanni fudhatee wantoota barbaachisu karaa barbaachisuun tokko fedhiin isaa murteessaadha. Fedhiin waraana bilisummaa maaliif ammaaf kan inni qabsoo danduudhaa gaggeessuu fi haallattillee mijaawaa ta'e waraana bilisummaa Oromooti. Waraana bilisummaa Oromoodhaa illee garaa bal'atee eega kana karaa ittiin uumaa fi kana fudhatee uummata kana dhaqqabsiisuun fedhii fi yaadni jiraachuudha. Eega fedhii fi yaadni jiraate immoo yookaan karaa ittiin jirri kun bakka warreen biyya alaa jiran keessattuu amma qaamonni jirri kun bakka bu'an abboonni siyaasaa Oromootis ta'e hidhannoo maleessittis ta'e warreen mana hidhaadhaa namoota yookaan hayyoota isaan bakka yoo buufachuun danda'amu taate gama warra walabaa bakka buufatamee irratti dalagamu. Erga sun bakka buufatamee irratti dalagame immoo istis karaa ittiin kallattiin ittiin ittiin eegame wanni jiru haalli mijatuudha qaba. Haalatti amma dhimmi kun ammoo Oromoo bira gahee warreen bakka bu'oota hawaasa Oromoodhaa keessatti warra biyya keessaa wareegamni barbaachisu qabalamee wanti kun ajandaa ta'ee hawaasa biyya keessaa maaliif deemee Oromoo fi Oromiyaa irratti appilaayi waan ta'eef hawaasa biyyattaa tuqatuun hawaasnis waan kanaaf qeeqa kanaaf qophii ta'uun barbaachisu nafa. Keenyaaf naannoo uffata walitti dhufee mootummaa federaalaa uumu. Kanaan hin bulloo jedhanii Oromoon shakkii qabiif shakkii qabeenya Oromoo saamichaaf karaa hunduraatti kan karoorfate. Kuni akkana ta'uu qaba kuni akkana ta'uu qaba jedhee isaatiif akka ofii isaatii mijatu saba achi jiraatu saniif odoonaan ofii fuulduraadhaa achi keessatti faayidaa akkanaa tan argadha jedhee achi keessatti yaada yoo ta'e fuulduratti federaalizimii shiraa hundaa'u yaada yoo ta'e Oromoon akka Oromootti wal ta'ee refereendamii gaggeeffatee Oromoof Oromiyaa bulfachuu qabaa jedha. Dhumarratti wanni nuti barbaadu tumsa OP TDF wajjin kan keessatti almost haalli amma jiru naannoo Amaaraa xumuranii gara naannoo Oromiyaatti jira dhufaadhaa jiranii naannoo Oromiyaa erga seenanii boodan WBOn wareegama barbaachisu kafalee wanta kana hoogganuu danda'uudha qaba. San qofaa miti nuti aarsaa barbaachisu kan Oromoodhaa bal'aan aarsaa barbaachisu kafallee WBO wajjin taanee wanta kana tumsuu danda'uudha qaba. Maaliif har'a waan kee humna kan keetii yoo qabatu taate addunyaan si waliigaluudha barbaadde malee sheera adda addaa sirratti wanni jettu jabaannee nuti tumsa barbaachisu fi WBOnis gaggeessaa isaatiin jabaatee hoogganee xumura irratti geessuu qaba jechuu barbaada. Hedduu galatooma. Hordoftoota keenya kanarraaf qopheeffanne kanumaan goolabneerra. Sagantaa isin maal jettuu biraatiin torbannuuf walitti deebina. Kan qopheesse Wabii Waaqoo Gulaalaan Abdii Waaqayyoo isiniif dhiyeessuun kan isin waliin ture immoo ani Gurmeechaa Gammachuuti. Nagaan tura.
Egaa dhaggeeffattoota keenya oduu dabalatee sagantaa keenya har'aatiin akka bohaartanii fi hubannoo sakkarraa qooddattan ni abdanna. Sagantaa isin maal jettuu torbaan dhufu sa'aatii wal fakkaatu irratti isiniif dhiyeessinu irratti akka dhiyaattaniif asuma isin affeeraa. Tamsaasa raadiyoonii Dirree Shaggar boruu galgala sa'aatii wal fakkaatu irratti isiniif darbuun walitti deebina. Turtii gaarii qabaadhaa. raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyoonii Dirree Shaggar.